Tawraati fuudhaban kaani maali ka jedhu dhumarratti inshallah ni dubbanna amma directly dhuma gara sanitti deemna jechuudha. Akka seensaatti seera ofaa keessaa seerotan Musee shanan eenyutu barreesse ka jedhu shanan kanirraa kan waliin laallu ta'a jechuudha. Shanan kana yookaan immoo seera Musee shanan eenyutu barreesse laata ka jedhu mee hayyonni kiristaanaa maal jedhan ka jedhu sanirraa kaafnee dubbannaa jechuudha. Inni biraati ammoo herreeyni ummata kiristaanaa keessaa inni tokko maal inni macaafa qulqulluu kana hafuura qulqulluutiin gaggeeffamanii barreessanii ka jedhudha. Herreega kana of keessaa qabanii jechuudha. Kanaaf mee eenyu faadha laata dhiiroo kan hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee barreesse laata ka jedhuu fi mee halaallo afaan oromootiinis ni jira waan ta'eef nuuf obsitu inshallah gara fuulduraatti obboleeyyan kiyyaa ni dhiyeessa waan ta'eef hanga danda'ameen kana hiikuufillee ni yaala jechuudha yeroo qusachuudhaaf jecha gariin namaa afaan amaariffaa ni dhaga'a jedhee waan yaaduuf jechuudha. Yooriisaa barreessaan ooriitiidha eenyu yookaan seera Museedha eenyu laata ka jedhuu fi kan waliin laallu ta'a jechuudha. Dura jechuudha durumaa kaaseeti seerri Museedha shanan jedhameeti ni beekama ture garuu jaarraa kurnaffaa booda jechuudha jaarraa kurnaffaa irraa kaaseeti immoo barsiisonni tokko nabiyyi jechuudha innis maal መምህራን ዋህለኞችና ነቢያት ጸሐፊዎችም በእስራኤልና በይሁዳ መንግስተ ዘመን ከሚርኮ በኋላ ባለው ዘመን ጽሑፎችና የቀደሙ የባህል ሕጎችን ሰብስቦ አቀናበሯቸው። Isaan kunneeni namoonni jaarraa kurnaffaatiin booda ammoo seera aadaa biyyattiillee nabiyyoonni jechuudha namoonni macaafota garaagaraa aadaa biyyattii sanneen yookaan seera aadaa biyyattii walitti qabuudhaan walitti qindeessaniiru jedha. በእነርሱም ዘመን ኦሪት መልክ ሊይዝ ችሏል የሚል ግምት አላቸው። tilmaamni isaanii yeroo sanitti macaafa kana jechuudha macaafa seera Museedha kana yeroo sanitti bifa godhachuu danda'eera jedhanii yaadan jechuudha. በእነርሱም ዘመን ኦሪት መልክ ሊይዝ ችሏል ግን ግምት አላቸው። ይሁን እንጂ ጉዳዩ በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያን ዘንድ እጅግ አጨቃጫቂ ሆኖ ተገኝቷል። ወኒ ኩኒ መና አመንታ ገራገራ keessatti baay'ee tokko irratti kan wal caqacaqan ta'uu mirkanaa'eera jedhe. Amma immoo mee jaarraa 19ffaa keessatti immoo maaltu ta'e ka jedhu bara 19ffaa keessatti immoo bara 19ffaa keessatti kan waliin laallu ta'a jechuudha. በ1900 ዓመተ ምህረት አካባቢ ግን ፔንታቱኪን ሴረ ሙሴ ሸነኒዳ ግሪኪዳን ፔንታቱኪን ጀደሜቲ ዋማማ ዋን ta'eef ፔንታቱኪን የጻፈው